Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22, 25 irratti Waashingtan DC irraa dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya gama raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaggeeffamuudhaan Kamisa hagayya 19 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Mootummaan naannoo Amaaraa TPLF kaaba Walloo keessatti fixiinsa jamaa raawwataa jira jechuun himate oduu keessatti gabaasa qabna. Kan dhiyeenya magaalaa Kaabul seenee taayitaa mootummaa Afgaanistaan dhuunfate garee Taalibaan ilaalchisuun haala biyyattii keessatti xiqqaadhaatti duraa dargaggoo hojii kalaqaa uumuu irratti hojjetaa jiru ilaalchisees qophii addaa qindeessine gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sanatti nuyi turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasa Har'aa Birhaan Haayiluu, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara Bafaqaaduuttan isin dabarsa. Ashamaa harka fuunee amma horaaf qabnu isiniif dhiyeessina. Daawwannaa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed guyyaa tokkoo fi Tarkiitti taasisan bu'a qabeessa akka ta'e ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibse. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar fi daawwicha ilaalchisee har'a ibsa gaazexeessootaaf kennaniin biyyoottan lamman dhimma waraanaa dabalatee waliigaltee afurii akka mallatteessanii himaniiru. Ambaasaadar Diinaan itti dabaluudhaanis waa'ee haasaa bakka bu'aan addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feeltimaanii fi itti aanaa muummee ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Damoon taasisan dubbataniiru. Jeefrii Feeltimaan uummanni Itoophiyaa waa'ee TPLF irratti ilaalcha ni qabu akka gaariitti hubachuu isaanii akka dubbatan Ambaasaadar Diinaan himuu isaanii gabaasni Mallaskaachuu Ammahaa ibseera. Hidhattoonni TPLF Walloo Kaabaa Aanaa Qobboo Jiraatota ganda baadiyyaa Agamsa jedhamu irratti ajjeechaa raawwatan jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa himatee jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Amaaraa Obbo Gizaachoo Mulunee tuuta oduu fi Harbaa Hirdaar keessatti ibsa kennaniin haleellaa raawwataman jedhan kana kan fixiinsa jamaat jedhan hawaasa addunyaa fi dhiyeessuu fi ogeessotaan qoratamaa jira jedhan. Karaa biraatiin buqqaa'ota walakkaa miiliyoonii ta'an hirmaannaa mootummaa naannoo hawaasichaan nyaanni dhiyaachaa fi akka jiru dubbi himaan kun ibsaniiru. Gabaasa Asteer Misgaanaaw Bahardar irraa qopheessite Tuujubeetu dhiyeessa. Kan mootummaan Itoophiyaa shoror keessummaa TPLF fixiinsa jamaa raawwataa jira jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa irra deddeebi'uun himataa akka ture ta'us ammas godina Walloo Kaabaa ganda Agamsaa keessatti fixiinsa raawwateera jechuudhaan dubbi himaan mootummaa naannoo sana Obbo Gizaachoo Mulunee har'a gaazexeessotaaf ibsaniiru. Gama biraan yeroo ammaa naannoo Amaaraa keessa buqqaatota walakkaa miliyoonaa ta'aniif mootummaa naannichaaf hawaasa naannoon deeggarsi taasifamaa fi kan jiru ta'ullee Obbo Gizaachoon ibsaniiru. Dubbiin kun itti fufanii mootummaa federaalaan shoror keessa jedhuun kan ramadame TPLF lola sana kan sabaati jedhee erga labsee booda naannoo Amaaraa bakkawwan hedduu loo'ee seenuudhaan namoota nagaa ajjeesaa dubartoota humnaa gudeedaaf qabeenyaa saamaa jiraachuu kanneen arganiif jiraattonni naannoo bakka weerarri kun itti geggeessame jiraatan mootummaan Amaaraa kalabse lola sabaatti makamaniiru jedhan. Mootummaan naannoo sanaa lootee seentotaaf uummata Amaaraa miidhuuf kan hojjetan shiraawwan keessoof kam obsan qabu jedhan Ogizaachoon. Har'a waaree boodamoo sabaa himaan naannoo sanaa akka gabaasetti Gaashnaa Staayis Qaroomeedaa Ahuntagiin Koon Hamusiitiif Arbat naannoo Injamaa biyyaaf humnoota naannoo Amaaraaf milishoota naannoon ulaayiru jechuudha. Ajaja garaagaraa komishinara naannoo Amaaraa bisa bitamuun ibsaniiru jedhe jira. Kanneen sabaa kanneen biroon himalee dhiyaatan ilaalchisee mootummaan faca'aniiru. Naannoo Tigraay keessa aangoo qabatee kan jiru bulchiinsa yerooti jedhus aanga'ootaaf dubbii himtoota qaama ofiisaa mootummaa Tigraay jedhee of biraa deebii argachuuf yaalii gochaa kan jiru yoo ta'u maqalee biraa deebiin qophaa'aa jiru ta'uu eeranii akka dhaqaniin kan ibsan ta'uu nuuf ibsaniiru jetti Asteer Misgaanaaw Bahardar. Wajjirri keessa kan taasifame filannoon marsaa 6ffaa biyyoolessaa Itoophiyaa haala muddamaa ta'e keessa kan taasifame
taasifame ta'us madaallawwan idilee addunyaatiin akka taajabuu danda'an waldaaleen siivikii Itoophiyaa himaniiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi walta'iinsa dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaatiin waltajjii qophaa'e irratti filannoo baranaa filannoowwan bara darbanii irraa adda ta'uun isaa akka himame gabaasni Mallaskaachoo ibseera. Waltajjii kana irratti bakka bu'oonni jaarmiyaalee miti mootummaa yookaan waldaa siivikootaa 5 filannicha ilaalchisee gabaasa isaanii dhiyeessaniiru. Waldaa dubartoota ogeessota seeraa Itoophiyaa irraa VOA'n kanaaf obsiise. Beetaliin Dagguu akka jedhanitti filannicha bilisaan taajabuu danda'uu isaaniitii fi waan taajaban immoo bilisaan dhiyeessuu danda'uun mataansaa jalqaba gaarii akka ta'e himaniiru. Garee qindoomina miti mootummaa Itoophiyaa irraa obbo Biruuk Nagaashii gama isaaniitiin akka VOA'tti himanitti filannoo baranaa irratti waldaaleen siivikii gahee guddaa taphachuu isaanii dubbatanii rakkooleen adda addaa jiraatanus boordiin filannoo Itoophiyaa filannicha taasisuudhaa fi hojiin inni hojjete isa kanaan duraa irraa adda kan ta'ee fi gaariidha jedhani. Jaarmiyaa gubaa'ee mirga namoomaa Itoophiyaa jedhamu irraa obbo Xibabuu Haayiluu gama isaaniitiin akka jedhanitti filannoon marsaa 6ffaa barannaa filannoo duraanii irraa haala fooyya'aa ta'een geggeessamuu isaa himanii filannoo fuulduratti dhufuu fi mudannoo gaarii irraa argachuun danda'ameera. Filannoon baranaa biyyattii keessa yommuu walitti bu'iinsi adda addaa jiru taasifamuu isaatiin alatti paartiileen mormitootaa tokko tokko hirmaannaa irraa of qusachuu isaaniitiin kan ka'e filannicha irratti dhiibbaa uumuu isaa akka hirmaattonni waltajjichaa dubbatan kan hime gabaasni Mallaskaachoo filannoo baranaa irratti namoonni miiliyoonii 40 ta'an hirmaachuu isaanii yaadachiiseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii odeeffannoo hojjettoota isaa Tigraay keessa jiran waabeffachuudhaan ibsa baase adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gara naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraatti tarkaanfachuu isaatiin walqabate haalli yeroo ammaa Tigraay keessa jiru akka tasgabbaa'aa hin taane himeera. Akka ibsi dhaabbatichaa jedhetti akkaataan gargaarsi Tigraayin seenuu danda'u yeroo ammaa karaa Affaariin qofa. Innis taanaan sakatta'iinsi cimaan waan jiruuf guyyaatti kan darbuu danda'an konkolaattota 30 ol akka hin taane kan hime ibsichi rakkina amma Tigraay keessa jiru irraa kan ka'e guyyaatti konkolaattota midhaan nyaataa boba'aadhaa fi kanneen biroo fe'anii 100 seenuu qabaa jedheera. Rakkinni bilbilaa baankii fi boba'aa sochii gargaarsaa irratti daanqaa ta'uu isaanii kan beeksise ibsi mootummoota gamtoomanii kun yeroo ammaa hojjettoonni dhaabichaa 457 akka Tigraay keessa jiran himeera. Gareewwan dhimma fayyaa irratti hojjetan 29 namootaan 50,000 ol ta'anuu fi buufataalee fayyaa 72 fi mooraa namootaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 47 keessatti gargaarsa fayyaa taasisuu isaanii himeera ibsi mootummoota gamtoomanii kun. Karaa biraatiin gareen qindeessaa dhimma namoomaa mootummoota gamtoomanii OCHA jedhamee beekamu ibsa walfakkaataa baaseen akka jedhetti yeroo ammaa Finfinnee irraa gara Maqaleetti torbanitti guyyaa 2 balaliin xiyyaara dhaabbatichaa akka taasifamaa jiru ibseera. Dhaabbileen miti mootummaa 35 Tigraay keessa akka socho'aa jiran kan ibse OCHA'n isaan keessaa 29 dhaabbilee addunyaa yommuu ta'an kan biyya keessaa 6 jedheera. Karaa gargaarsa midhaan nyaataatiin hagayya 5 hanga hagayya 11tti namoota miiliyoonii 1 qaqqabuun akka danda'ame kan hime ibsi OCHA kun namoota 100,000 fi 84,000 gargaarsi bishaanii taasifamuu isaa ijoolleewwan 10,000 fi gargaarsi wanneen barumsaaf fayyadamanii taasifamuu isaa ibseera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Jalqaba torban kanaa Afgaanistaaniin kan qabate gareen Taalibaan aangoo isaa diriirfachaa yommuu deemaa jiru kanatti mormiinis irratti ka'aa jira. Erga Taalibaan kan booda waraanni dhaabbachuu isaa fi haaloo wal ba'uun akka hin jirre ibsee booda hidhattoonni isaa magaalaa Jaalalabaad keessatti namoota mormiidhaaf ba'an irratti
akka dhukaasaa turee fi akka eebaa ture gabaasameera. Roobni kaleessaa magaalaa Jaalabaad asxaa buusanii alaabaa biyyoolessaa Afgaanistaan bakka buusuudhaaf yaalii gochaa turan keessatti yoo xinnaate namoonni 3 du'uun isaanii gabaasameera. Gabaasa kana irratti deebiin Taalibaan hin jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken kaleessa yaada toora Tiwiitarii irratti kennaniin Yuunaayitid Isteetii fi shariikonni ishee akka mootummaan Taalibaanii mirgoota dubartootaatii fi ijoolleewwan durbaa eegu gaafachaa jiraachuu isaanii ibseeru. Mootummaan dhufaa jiru ammam akka mirgaa fi bilisummaa isaaniitii fi ashuuraa kennu dhiyeenyatti ilaalaa jirraa jedhan Bilinken. Gareen Taalibaan qibxata dheengaddaa akka jedhetti akkaataa seerri Islaamaa jedhutti mirga dubartootaa akka kabaju ibsee ture. Yeroo ammaa magaalli Kaabuulii tasgabbaa deemaa jiraachuu isheetii fi dubartoonni keessumaa immoo jaartoliinii fi ijoolleen durbaa karaa irratti mul'achaa akka jiranuu gabaasonni Afgaanistaan irraa ba'an ibsaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu keenyaarraa kanarratti raawwannaa qophiilee keenya hafanii wajjiniin nagaan tura. Kagaa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadeenya magaalaa Kaabul seenee taayitaa mootummaa Afgaanistaan dhuunfate gareen Taalibaan hatattamaan tarkaanfii isaanii itti fufuudhaan waa'ee bulchiinsaaf nageenyaaf diinota isaanii duraanii waliin arabuu sulaalsee dangaalee jiran irratti dubbachuuf namoota siyaasaa ijoo Kaabul keessaa wajjin walgaa jiran.